gootichi waraana bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa kaaba Shaggar aanaa hidha bu'a bootee keessatti tarkaanfii fudhachuun dishqaa waraana faashistii PP irraa hiike. Gabaasa itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoo kibxatarraa amajjii 14 bara 2025 waliin ani Daaddii Elamooti. Jajjabeen oboo Oromiyaa mara keessatti tarkaanfii waraanaa bilisummaa fi walabummaa Oromiyaaf waraana faashistii PP irratti fudhatu guyyaa tokkoofis hin laaffisne. Diinni gareen maafiyaan PP waraana bilisummaa Oromoo balleessaa jirra, balleessineerra funaanaa jirraa fi biyyaa ba'aniiru humna loluurraa injiranii jechuurra darbee muddee tokko bara 2024 irraa eegalee torbanoota lamaaf maqaa obootu gale jedhuun miidiyaa irraa dibbee ololaatumus namoota kaleessa riqicha bilisummaa taana jedhanii ba'uun har'a erbuu cabsan fuulduratti baasanii dubbachiisanis abdiin bilisummaa fi walabummaa Oromoo fi Oromiyaa bifa haaraan maqaa duula cichoomina kaayyoon 24 bara 2024 irraa qabee mooraa diinaa aleeluun reejimentii tokko barbadeessaa meeshaalee gurguddaa garee fi dhuunfaa irraa hiikaa ture. Ibiddichi baattoo imaanaa goototaa woboon jaarmiyaa isaa aabaa oboo jalatti hoogganamuun kaleessa amajjii 13 bara 2025 irraa eegaluun maqaa itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoon bakkoota adda addaatti waraana faashistii PP akka baalaa harcaasaa meeshaa sirraa hiikkataa jira. Guyyaa har'aas amajjii 14 bara 2025 ganamarraa qabuun jajjabeen oboo zoonii giddu galeessaa godina kaaba Shaggar aanaa hidha bu'aa bootee keessatti ganamaan tarkaanfii ergamtoota koloneel Abiyyee Ahmed irratti fudhateen hedduu du'aa fi madoon adabuun qawwee AKM rasaasaa fi dishqaa tokko hanga gabaasni kun qindaa'etti irraa eeguun loltoota bilisiginnaas irraa booji'ee jira. Ganamuma har'aa korommiiwwan oboo zoonii Arsadee ba'aa Shaggar aanaa Fantaallee mooraa waraana faashistii PP ganda Tuuroo Baddanootaa keessatti argamu warshaa sukkaaraa cinatti tarkaanfii irratti fudhatee jira. Kaleessa galgala amajjii 13 bara 2025 lixa Shaggar aanaa Jalduu ganda Tulluu Bultumaatti gootichi waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana faashistii PP irratti fudhateen 4 irraa ajjeesee 10 madeessuun qawwee AKM 4 irraa yoo hiiku tiksitoonni barcuma Abiyyee Ahmed 8 tarkaanfii kana baaraguun akka badanis barameera. Gorsaan Jeneraal Biraanuu Juulaa, Leetinaan Jeneraal Alamisheet Deggefees ta'ee Biraanuun Juulaa sochii gootichi waraana bilisummaa Oromoo taasisaa jiru xiqqeessanii dhiyeessuuf yaalanis irree fi gaachanni uummata Oromoo woboon boqonnaa isaan dhorkee reeffa isaanii lafarra naqaa jiraachuun ni beekama. Tarkaanfii itti fufiinsa duula cichoomina kaayyoon fudhatamaa jiru jala buunee isin biraan geenyaa Oromiyaan biyyaa horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.